kanaaf ani kana booda maalan godhaseetanii ani gara seeran deema jechuudha. Waanan guyyaa dharreebamuuf hin qabu. Waanan guyyaa dharreebamuuf hin qabu. Rakkina na mudateerra isan ta'erra wanti of miidhuuf hin qabas taa'ee jechuudha. Kanaafi ana biratti miti haada aaraa kan taate dhugaa dhaariidhaananii mucaa keeshii diqaalaa dubbadheera. Garuu har'allee isuma dhuguma nan du'a malee lubbuu kun dabarsa maleedha. Ani har'a kaniin gara keessan dhufeefi wanta ta'u gara keessan itti fida. Borus akka hin dhokanne lammaffaanii gara seerattan deema. Mirgaan qaba mana koo keessa taa'ee waan gaafii natti ta'e tokko gaafachuudhaaf ulee yeroo kana hafeera waan ta'eefi ani mana keessatti yeroo hundumaa wanti akkan ta'uuf tokkollee hin jiru jechuudha. Inni kalee yabaasa akka nafaan hin jiraanne hin barbaadu surmaa jiraachuu kenna faana naan jedhe isan arkute malee isan maa jetteedhuma jechuun sana maa fayyadamte ilmoo kooti bakka sumaa ilmoo kooti bakka isaan kanarra surmaa isheetu nama rara. Isaan kanarra surmaa isheetu nama rara maa jetta jecha kana. Ani immoo haare bakka. Isaan kanatu kan kuuti haare kutamuun qabu bakka. Isinii galee kanaafi bargix namni har'a silayyuu namatti murteessa. Ani kana booda boo'ee dadhabnaan inni asitti deebi'e kana bara. Kana booda jireenyi koos yoo badees guddaa ittiin qabu aarsaa itti kaffaleera. Isa kana maana gaafattee maa jettee yoo jedhee kan hundumaa narraan ga'e immoo anumaa gochuu illee hin danda'u. Isin garuu bara dhugaa jiru jechuudha. Mirgaan qabaanii gaafachuudha. Mirgaan qabaanii kana jedhee gaafachuudha. Mirgaan qaba jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo har'aa waan guddaadhaan immoo dhufe isa dhugaa dubbachuu fi waan guddaa jechuudha. Kalee waan na mudate galgala argam viidiyoo sana hojjadhee deebi'ee jechuudha. Egaa nagaan isiniif haa baay'atu nagaa malee homaa gochuun hin danda'amu. Waan hundumaafuyyuu jechuudha. Wanti hundi fuuldura keessan jira. Ani wanti godhu wanti balleesse yookiin wanti anarraa uumame tokkollee hin jiru. Garuu waan an dubbadhe tokkoof rakkoon guddaan narra gahaa jira. Isa hammaa wanti gochuu danda'u rakkoo hamma narra gahaa jiruu fi ani karaa seeraa deemuun barbaada. Karaa jaarsaa minamina amma jaarsoliin kan deebi'anii sanbata guddaa dhuftutti. Garuu hin dadhabeera kana achi ga'u jechuudha. Kanaafi ani maal gochuun qaba amma isuma dhuguma kallattiidhaan haa jiraatu. Karaa seeratiin karaa gaariidhaan dhiisee deemuun barbaada jechuudha. Maaliifi amman dubbadhe amman rakkina tokko gaafadhu lolli guddaan miidhaan guddaan narraa ga'a jechuudha. Namni gadi gaabatu baay'ee nama miidha kana bara gaafattan hiikee isiniin immoo yaada ibsitaniif seeranii nyuun jedhu. Kanaafi rakkoo guddaatu narra gahaa jiraana dhokatee jechuudha. Guyyuma hundumaanii amma sirumaa gadi ba'ee halkanii daanaan lolii na rukutee kaleessannaan sana hojjedhee dadhabee jechuudha narra darbaa jira jechuudha. Maal na rukuta maal saatuun harka jira jechuun maal saatuun harka jira. Amma viidiyoo ishiin ani kalee haariidhaan haasa'aa ture haariidhaan hojjechaa ture viidiyoo sanas isan hojjetee gadi dhiise duraan waan hin dhageenye haariidhaan hojjedhe jecha nan diqaalaa jedheen fuudhu jedhe sana fayyadame. Wanti inni nan goone hin jiru jechuudha halkanidha. Kaleessa argam viidiyoo waraabee deebi'ee jechuudha. Balaan inni narraan hin geenye hin jiru jechuudha. Ani maaliidhaan eenyudhaan jechuudhaan amma narra darbee jira sun dhugumaa dubbachuuf jechuun akkaataa itti namatti ibsatan yoo dhabame akkaataan itti namatti ibsatan yoo dhabame bakka hafuu wayya jechuudha malee ani amma wanta guddaatu narra gahaa jira. Ani boo'ees dadhabee namni itti badhu hin jiru. Isii hundumaan boo'a. Na hammeessu malee gaariin hojjetu. Ilmoo fide kanarraa anatu miidhame gisee tokko taa'ee dhaggeeffate anatu miidhee anatu godhee hin jedhu. Hijaba baaseetuma maatiidhaanis bakka namnis immoo kallattumaa waan isaan beeku. Kuni salphaadha maal qaba. Bakka waan akkasii taasaa namnis jechuudha. Ana amma narra darbaa jira sun dhugumaa dubbachuuf.
kaamera fuulduratti boon barbaadu ani gisee hundumaa kan inni haasa'u kaamera fuulduratti boon barbaadu isini galee kanaaf ani kana booda maalan godhaseetanii ani gara seeran deema jechuudha waanan guyyaa dharreebamuuf hin qabu waanan guyyaa dharreebamuuf hin qabu rakkina na mudateerra isan ta'erra wanti of miidhuuf hin qabu as taa'ee jechuudha. Kanaafi ana biratti miti aaraa kan taate dhugaa dhaariidhaananii mucaa keeshii diqaalaa dubbadheera. Garuu har'allee isuma dhuguma nan du'a malee lubbuu kun dabarsa maleedha. Ani har'a kanin gara keessan dhufee fi wanta ta'u gara keessan itti fida borus akka dhokanne lammaffaanii gara seerattan deema. Mirgaan qaba mana koo keessa taa'e waan gaafiinetti ta'e tokko gaafachuudhaaf ulee yeroo kana hafeera waan ta'eef ani mana keessatti yeroo hundumaa wanti akkan ta'uuf tokkollee hin jiru jechuudha. Inni kalee yabaasa akka nafaan hin jiraanne hin barbaadu surmaa jiraachuu kenna faana naan jedhe isan arkute malee isan maa jetteedhuma jechuun sana maa fayyadamte ilmoo kooti bakka surmaa ilmoo kooti bakka isaan kanarra surmaa isheetu nama rara. Isaan kanarra surmaa isheetu nama rara maa jetta jecha kana. Ani immoo haare bakka isaan kanatu kan kuute haare kutamuun qabu bakka. Isinii galee kanaafi bargix namni har'a silayyuu namatti murteessa ani kana booda boo'ee dadhabnaan hin asitti deebi'e kana bara. Kana booda jireenyi koos yoo badees guddaa ittiin qabu aarsaatti kaffaleera. Isa kana maana gaafattee maa jettee yoo jedhee kan hundumaa narraan ga'e immoo anumaa gochuu illee hin danda'u. Isin garuu bara dhugaa jiru jechuudha. Mirgaan qabaanii gaafachuudha. Mirgaan qabaanii kana jedhee gaafachuudha. Mirgaan qaba jechichas fayyaduudha. Nanaaree na dhiphadhee maaliif na dhoksee waan ta'eef bakka jireenya kooti waan ta'eef. Yaada tokko ibsachuu hin danda'u. Akka akkanatti salaaltanii seenaa nama gaarii attanii na barreessitanii namni gaariin yeroo kana harka namarratti fudhatu namni gaarii yeroo kana hin godhu namni gaariin teessisee yaada nama ibsa malee gizee hunda waan ati gaafatteef dullaadhaan namatti hin deemu jechuudha. Bara dullaa taanee bara durii gizee haadholii keenyaa gizee akka keenyaa toota eddas na bakka hanumaa gochuu hin dandeenye kanaaf furmaata jiru. Amma soo ta'e nan mari'adha. Har'allee borullee irra deebi'een jira. Ani mucaa fuudhee sin guddisuu nan du'a maleedha. Sin barbaadu hin baata mana kana soo maddum mucaa kana hin guddifne naan jecha. Ani jireenya dheen jiraachaa jira. Jireenya dheen jiru kootti dadhabbii koo baran amma sana dadhabee fidee itti jiraachaatti asiifachi dhangalaasaa jiraachaa jira malee. Naaf namni waan fedhe naan jedhee akka fedhetti akkanatti rattaasa'u barbaadee miti hin turre. Garuu yeroon isin rattaasofsiisa nama. Maal akkanaa wayyuu hin beeku amma isin gaafachuun barbaada maal akkanaa wayyuu wanti hundi sana aarsa. Maatiin isaas na qabaa jiru amma yeroo kanatti jechuun haalli isaan ittiin na laalan haalli isaan ittiin natti deebisan. Baay'ee natti ulfaataa jira jechuudha. Adeemis hin jedhamu. Surree baafatee qullaa kaata gidduu kana jiru. Kanaafi egaa maa dubbattee jechumti kuni maa afaan kee keessaa bahe ilmoo kooti. Surumaa isaan kanarra ishii sanatu naaf caala. Baay'ee kan jedhudha kan surumaa adda viidiyoo sana hargee biddan irraan buusaa bule. Namni kun nama akkamiiti mee tilmaama? Namni jecha nani jedheef jecha gaa'ila isaarratti ofii balleessee deebi'e. Kanaadha ani balleessa tokkollee wanti hin qabu hin jiru. Egaa kan inni jechaa jiru jechuun kana jettee maa baafta miidiyaa irratti waan hin taane narraan hin bayini. Jechi kun akkamitti afaan kee keessaa ba'a? Surumaan mucaa sana naa wayyamman isaan kanarra naan jedhe. Kun amma du'aati bara. Kun amma du'aati jechuudha. Kanaaf surumaayyuu akkam ba'utti taasa'aa jira. Bayyee yoo barbaadde iddoo baatu iddoo dhaxxoo qabaattee.
erga mucaan kun as hin galteen guddanne ta'e bayinaan jechaa jira. Nan ilaalaanis surumaani karaa seeran deemee bakka sirreeffadha malee wanti kana kotota keessaa jechuun maafi diqaalaan guddifneedha kan namni na fixoo ta'e iddoo kootti kan hin kabajamne yoo ta'e suruma maatiin isaa amma akka suruma narratti jijjiiramuuti jechuudha. Kanaafi bakka nan ilaalamee waan dhufu jechuudha. Ani wanti taa'ee immoo guyyaa guyyaadhaan amman gaafii tokko gaafachuu barbaaduu fi reebbii bichaa yoo ta'e yaada tokko akka ibsachuu barbaaduuf yoon gaafadhe deebiin kana hoo ta'e ani mirga hin qabu waan tokko dubbachuuf yoo ta'e isa kana nani itti bachaan deemaanis jechuudha waan iddoo